yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture. Yesuus Yerusaalemii ol ba'ee karra hoolaa isa jedhamu isa masaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufamaan afaan Ibraayisxiitiin Beetesaydaa jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira godoo babal'aa 5tu ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een, warri jaamaan, warri naafatan, warri dhagni isaanii gar tokkoon du'es godoo sana keessatti ciisanii raafamuu bishaanichaa hin eeggatu turan. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee isa hin raasa. Raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixe dhukkuba isaa kamitti iyyuu hin fayya ture. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommuu namicha dhukkubsatee ciisu sana arge, yeroo dheeraa ammana ga'u dhukkubsachuu isaa argee beekee isa gaafate. Namichi dhukkubsataan sun, "Gooftaa, bishaanichi yommuu raafamu kuufamuu bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kootii immoo utuun ani itti rakkadhuu namni biraan na dura keessa lixa" jedhee deebiseef. Yesuus immoo Haleluuyaa. Guyyaatu ga'eefi yerootu ga'eefi. Fayyinni namicha kanaa fayyina Yohaannis ajaa'iba. Lakkoofsa 9 akkuma amma dubbifne bakka kanatti namoota baay'eetu dhibee garaagaraatiin kun kan naafatan, kun kan jaaman, kun kan qaamni isaanii gar tokko du'etu fayyuudhaaf bishaan kana bukkeetti walitti qabamee jiraata. Bishaan Beetesaydaa jedhamu kana bukkeetti gaafa ergamaan dhufee bishaan kana sochoose, namni dursee keessa bu'e, ergamee sochoosee bishaan sun socho'etti nama dursee keessa bu'etu fayya jechuudha. Isa kanaafis immoo jarri abdiidhaan yookaasiif amantiidhaan eeggatu jechuudha. Akka xiqqaa ta'e namichi achitti argamu kun waggaa 38 guutuu rakkataa, dhiphachaa, dhibee sanaan waadama, dhibee sanaan nyaatama jiraachaa ture. Garuu guyyaa keessaa guyyaan tokko, guyyaan fayyina isaatii isaaf bareede, guyyaan nagaa isaatii isaaf dhufe, guyyaan jijjiiramuu, guyyaan fayyaa isaa argachuu isaaf argan. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan namichi kun baay'ee kan rakkate, kan humna hin qabne, kan dadhabe ta'uusaa Gooftaan Yesuus argee maal jedhaani? Fayyuu barbaaddaa jedheen. Haa ta'uutii namichi kun gaafa inni deebise, "Barsiisaa, ani humna hin qabu, namas hin qabu, qabeenyas hin qabu, garuu fayyuu nan barbaada" yaada jedhu deebiseefi. Deebii namichi deebise duukaa Gooftaan Yesuus kan inni deebiseefi qo'i maallaqa siif kennaa, qo'i nama si ergaa, qo'i bishaan haa socho'u hin jenne. Maal jedheen? "Ka'i siree kee baattadhu deemittiin" jedhe. Namichis akkuma argattan viidiyoo kanarratti siree isaa baattatee deemuu jalqabe. Haleluuyaa. Guyyaatu ga'eefi yerootu ga'eefi. Fayyinni namicha kanaa fayyina ajaa'ibaa, fayyina dinqii kan warri Yihuudootaa, warri beektotaa, warri silaa fayyaa qaban qofayyoo osoo hin taane har'ayyuu addunyaan hundumtuu kan ajaa'ibsiifachaa, kan irraa barachaa, kan ittiin dubbii kana dhagaanii dhibee garaagaraa, rakkina garaagaraa ittiin fayyaa jiruu fi jiranidha. Akkuma argaa jirtanii namoonni yookaasiif Yihuudoonni guyyaa namichi kun itti fayyu guyyaa sanbataa waan ta'eef dinqisiifatanii guyyaa kanatti fayyuun, siree baatti deemuun siif hin ajajamu jedhanii. Waaw! Akkaataan beekamneen, karaan beekamneen, humni Waaqayyoo, harreen Waaqayyoo dhibee kamirraayyuu bilisa si baasa. Barii har'a nutis yookaan atis haala kam keessa jirtaa laata? Bara meeqaaf rakkinaa fi dhibee adda addaa yookaasiif haala si hin mijaanne keessa jiraachaa turte laata? Heloo! Barri kun, guyyaan kun, sa'aatiin kun maqaa Yesuusin yeroon kee ga'eera. Yeroon hiikamuu kee, yeroon fayyuu kee, yeroon darbuu kee, yeroon boqonnaatti jiraachuu kee, yeroon gammachuu kee, yeroon nagaa kee samaa irraa ilma Waaqayyoo irraa maqaa Yesuusin siif haa gadhiifamu. Fayyaa hin qabu, humna hin qabu, nagaa hin qabu, gammachuu hin qabu, barumsa hin qabu, nama hin qabu hin jettuuf inni si gargaaru, inni lubbuu isaa siif laate, nama caalatti hundaa olitti kan si gargaaru ilmi Waaqayyoo siif kennameera. Umuriin koo dhumeera, kana booda fudhaa hin fayyu, kana booda hin jiraadhu, kana booda abdii hin qabu, kana booda guyyaan koo dhumeera kan jettee teessee abdii kutattee jirtuuf
Hello, maqaa kanatti amanta yoo ta'e, dubbii namicha kanarratti raawwate amanta yoo ta'e, dubbii sagalee wangeelaa kana amanta yoo ta'e, immoo Waaqayyo jiraataa fi danda'a ta'uusaa amanta yoo ta'e, maqaa Yesuusin dhibee kamirraayyuu fayyi. Maqaa Yesuusin rakkina kam keessaayyuu fayyi. Guyyaa irratti qabeenya Yesuusin gammachuu kee dhabname. Maqaa Yesuusin nagaa kee sooratu. Maqaa Yesuusin hojjedhu argadhu. Maqaa Yesuusin deemee injifadhu. Maqaa Yesuusin mul'ata keetiin hojjedhu. Maqaa Yesuusin heebbi keessiif harifatu. Maqaan kun awwaala akka dhiiguu ni amanta yoo ta'e. Maqaan kun jaamaa akka banu ni amanta yoo ta'e. Maqaan kun naafani fayyisa ni amanta yoo ta'e. Maqaan kun cubbamaa qulqulleessa ni amanta yoo ta'e. Maqaan kun balbala cufame akka banu ni amanta yoo ta'e. Maqaan kun abdii boosuusi abdii caccabu akka haressu ni amanta yoo ta'e. Maqaan kun jireenya akka jijjiiru ni amanta yoo ta'e. Maqaan kun du'aa kaasa ta'uusaa ni amanta yoo ta'e. Maqaa Yesuusin daqiiqa kanarraa fayyinni keessiif gadhiifameera. Maqaa Yesuusin dhibee kamirraayyuu fayyiteetta. Maqaa Yesuusin balballi sitti cufame banameera. Maqaa Yesuusin nagaan siif deebi'eera. Maqaa Yesuusin fayyaan kee deebi'eera. Maqaa Yesuusin gammachuun kee deebi'eera. Maqaa Yesuusin dinagdeen kee ka'eera. Maqaa Yesuusin jireenyi kee haara'eera. Maqaa Yesuusin mul'anni kee haara'eera. Maqaa Yesuusin dubbii kana dhageessee fudhatta taanaan. Dubbii namicha kanaaf ta'ee amanta taanaan. Haloo karaa ati hin beenneen fayyinni kee mana kee galeera. Karaa ati hin beenneen jireenyi kee haara'eera. Karaa ati hin beenneen balballi hojii, balballi heebbaa, balballi jireenyaa, balballi gaa'elaa, balballi mul'ataa, balballi tajaajila sirratti banameera. Maqaa Yesuusin darbii deemi. Maqaa Yesuusin darbii deemi. Maqaa Yesuusin darbii deemi. Akkamittan darba kan jettuuf maqaa Yesuusin akkaataan ittiin darbitu karaan darbiinsaa siif kennameera. Heloo akkamittan ce'a kan jettuuf riqichichi hin ceetu karaan ittiin ceetu tooftaan ittiin ceetu siif kennameera. Heloo akkamittan hojjedha kan jettuuf humni ittiin hojjettu siif kennameera. Heloo akkamittan deema kan jettuuf humni ittiin deemtu siif kennameera. Heloo nama hin qabu kan jettuuf ilmi Waaqayyoo inni nama caala si gargaaru inni nama caala si jaallatu inni nama caala hunda siif hoo'u maqaa Yesuusin siif kennameera. Namichi kun iddoo isaaf hin taane waggaa 38 haala hin taane keessa jiraate. Heloo haalli ati irra keessa jirtu iddoon kun meenaaf hin taane iddoon kun jireenya koo miti iddoon kun meenaaf hin eeyyamamne ture iddoon kun bakka naaf qabame miti jettee baroota baay'eedhaaf karaa hin taane karaa hin beekamne qabamtee dhibamtee nyaatamtee rakkattee kan jirtu. Heloo akkuma namichaan gooftaan Yesuus ka'ii siree kee baattadhu deemi jedheen battaluma sanatti namichi humna argatee hirree argatee dandeettii argatee ciimee akkuma deemi. Heloo ka'ii deemi naannoo sanaa ka'ii deemi guyyaa deemichaa siif haa ta'u guyyaa darbinsaa siif haa ta'u guyyaa injifachuu siif haa ta'u guyyaa dandeettii dhaabbachuu siif haa ta'u. Heloo dubbii kanaan ni amanta yoo ta'e 38 achi ciisaa ture gooftaan Yesuus battaluma dhufee fayyuu barbaaddaa jedheettiin dubbate sanatti namtichi akka fayyuu barbaadu adda ta'een akkuma itti hime. Hallelujah dubbii kanaan ni amanta yoo ta'e ilmi Waaqayyoo akka fayyisu akka jiraachisu ni amanta taanaan maqaa Yesuusin fayyi. Maqaa Yesuusin nagaa kee fudhadhu. Maqaa Yesuusin gammachuu kee fudhadhu. Maqaa Yesuusin boqonnaa kee fudhadhu. Hello.